sasifu mame sanamo waaqayyoon galateeffachaa keessa jiraadhu. Yoo namni si dhiibe waan gaariitti si dhiibe waan ta'eef galateeffadhu. Ameen. Yoo namni si jibbe waan gaariitu si dhufaa jira waan ta'eef haalleluuyaa fardana kaasteef galanni siif haa ta'u. Ameen. Galateeffadhu. Hiyyeessota baay'ee hirdaaf waan ta'eef yoo hin qabne moo waaqayyoon galateeffadhu fudhachuu jirta waan ta'eef jaalalli waaqayyoo anaaf isiniif qabu sasodaa baatee gala. Ameen. Arramundu umamundu arramundu umamundu. Egaa yaa obboloota koo Yesus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin gara iddoo isa hundumaarra caalaa qulqullaa'aa galuudhaaf jajabina qabna. Dhiiga isaatiin lafa ga'uu hin dandeenye nu geessiseera. Foon isaatiin isa keessa darbuu hin dandeenye nu dabarseera. Egaa nummoo jedheetu gara keenyaatti nu deebisa jechuudha. Gara keenyaatti gaafa deebisu waan sadii nutti dubbata. Waan sadii inni nutti dubbatu kun waa'ee amantii, waa'ee abdii fi waa'ee jaalalaa nutti dubbata. Kanaaf nuyi warri yaadni garaa isaanii hamminatti qulleeffamne dhiiga isaa bishaaniin qulqulluu dhiqannee taane kottaa gara dhugaadhaan amantii guutuudhaan tokko amantii guutuun waaqayyotti dhiyaana. Inni lammaffaa immoo abdii nuuf kenname amanamaadha. Inni sadaffaan immoo jaalala agarsiisuudhaaf waan gaarii hojjechuudhaaf kottaa ol tuttuqnee ol kaasnaa. Dhiigni Yesus Kiristoos kan inni dhufeefi akkasumaan miti. Foon isaas kan inni dhufee nuuf kenname akkasumaan miti. Akkasumaan waaqayyo biyya lafaa jaallatee gooftaa Yesuusin nuuf kenne miti. Dhufaatiin gooftaa Yesus Kiristoos jireenya keessanii keessatti waan hojjetu qabaa nuun jedha. Ameen ameen. Ameen. Kanaaf Qorontos saduraa 13:13 irratti immoo akkas jedha. Egaa amantiin, abdiin, jaalalli isaan kun sadan hafanii hin jiraatu. Isaan keessaa garuu jaalalatu caalaa. Akkamitti jaalalli caala? Dubbii sagalee waaqayyoo keessaa ilaala. Eessatti amantiin, abdiiniif jaalalli ol arganiitu keessaa immoo anaaf isin barachuu dandeenya. Isa jedhu gaafa ilaallu iddoo baay'ee caqasuu hin dandeenye. Isa keessaa garuu jireenya Ruutiin ilaalleetu achi keessatti of ilaalla. Ruut nama Mo'aab akka isheen taate dubbii sagalee waaqayyoo hin dubbata. Rakkinni Beetlihemitti ga'uu isaarraan kan ka'e namoonni kakuu jechuudha. Amalek abbaan manaa ishee, Naa'omii ijoollee ishee lamaan beelli achitti ka'uu isaarraa kan ka'e gara waaqayyoo lafa isaaniif hin yaadin, gara waaqayyoo isaaniif hin akeekkatin akka isaan deeman dubbiin waaqayyoo hin dubbata. Beelli sun immoo kan inni ka'eefi natural cause tuman ta'in kan inni ka'eefi akka jaallatan jiraachuurraa kan dhufe akka ta'e dubbii sagalee waaqayyoon dubbata. Ruuti gaafa abbaa manaa ishee dhabdu fuuldura isheerra waan tokkotu jira. Istiiddoo Ruut of kaa'ame. Ruuti kan isheen dhageessu waa'ee beelaa dhageessa. Waa'ee jireenyi hin taane dhageessa akkuma keenyaa jira. Anuma hundumaa keessatti garuu Ruuti amantii, abdii, jaalalatu caala dubbiin hafuurri qulqulluun kakuu haaraa keessatti dubbate kan asitti raawwatte. Ruut tokko 16:17 yoo dubbanne akkas jette amantii keessatti agarra. Waaqayyoo kee waaqayyoo koo hin taane. Amantiidha. Abdiis keessatti agarra. Abdii akkas jette lafati jiraattu anis nan jiraadha. Kuni abdachuudha. Sabni kee saba koontaa simatamtee simatamuun beektu garuu abdii dubbatte. Jaalalas argisiiste. Jaalalli isheen argisiiste immoo akkas jedhe. Lafati duututti anis nan du'a. Du'arraa anaaf siin kan gargar baasu hin jiraatin jettee ofirratti murteessitee biyya keessaa baqatamanii ni ba'anitti jaalalaan hidhamtee dhaqxe. Eessatti? Beetleheemiin dhaqxe. Beetleheemiin dhaqxe. Jaalalatu caala nan jedha dubbii sagalee waaqayyoo. Dhuguma jaalalatu caala.
jaalalli caallaan gooftaan keenya Yesuusin dabarsee nuuf kenne akkasumaan jaallate biyya lafaa jaallachuu isaarraan kan ka'e Kiristoos dhufee Beetlihemitti dhalate. Ameen ameen. Ameen. Beetlihemitti dhalate. Dubbiin sagalee Waaqayyoo akkuma of jaallattu obboleessa kee jaalladhu. Jaalalatu caala. Of jaallachuun akka nurra jiru nutti dubbata. Ofirra mu dabarree obboleessa keenya akka jaallannu dubbiin Waaqayyoo nutti dubbata. Kanaaf jaalalli kaa isa hundee qabeessa. Jaalala sana qabamtee gaafa biyya Mo'aabii gara Beetlihemitti deemtu hin simatanin. Asimatanuun malee Ruut kan ishee qunname qarmi funaanu. Ruut boqonnaa 4 qabdi. 4 keessaa tokkotti murteeffattee Beetlihemin galte. Boqonnaa 2 dubbifattan Ruutii qarmi funaanutti galte. Baay'een keenya kan ofirratti agarre. Jaalalli maatii ofii guddisuuf qabanu kana nama godha. Al tokko Waaqayyo gaafa jireenya keenyatti dubbatu utaalleema sa Waaqayyo nuuf jedhe bukkee keenya ga'uus hin dandeenya hundumtuu Waaqayyo akka jedhe. Al tokko garuu karaa inni nu adeemsisu karaa mataa isaatiiti. Karaan Yoosef mul'ata argee inni deeme karicha yoo itti dhime silaa Yoosef mul'aticha hin dubbatu ture. I'm sure 100%. Jaalalaaf abdii fi amantii Ruut keessa kaame kanaani Ruut dhufteetu maal galte? Qarmi funaanutti galte. Maaliif she have to support her family? Family ishee Naa'oomiidhaaf kakatteeti. Naa'oomii wajjin kakuu galteeti. Nama dubartii kakuu sana wajjin si wajjin hamdoo si wajjin hin jiraadhatte. Yaada Ruuti seerri nayyamaafi wolfarii fudhachuudhaaf garuu noo jedhe. Maaliif haadha hiyyeessaadha Ruut. Seerri namoota abbaan manaarra hin jirree fi waldaan kiristaanaa responsibilitii akka taatu seera Musee keessattis jira, kakuu haaraa keessattis caafamee jira. Garuu isheen isa diddeetu have to work. Ameen ameen. Ameen. Baay'ee gammada. Amanuun keenya leezii nu godha taanaan kun yaada Waaqayyoo miti. Amanuun keenya caalmaatti nu fixa. Caalmaan hojjechiisa. Kanaaf Ruuti qarmi funaanuu ishee duwwaatuma ta'eni qarmi buqanii guutuyyuu funaanti turte. Akka jedhe gaafa Boozii hojjetaa isaa gaafatu maan isheen kun eessaa dhufte gaafa jedhu inni akkas jedhe 2:7 jalqabdanii yoo dubbattan hin argitu. Isa dhufte ganamaa jalqabdee hamma ammaattitu gadi hin taa'in reefu xinnoo ishee haara galfatte. Amen. Amen. She was hard worker. Namni amantii namni Kiristoosin amanu namni Kiristoos kakuu galeefi caalmaayyuu hojjechuu qabachu. Caalmaayyuu dubbii Waaqayyo isatti kenne sana fiixaan baasuudhaaf fakkeenya ta'ee deemuu qaba. An sin gidduutti fakkeenyan sinii tureedha Phaawulos. Sinirra dhufee ba'aan taane fakkeenyan taanu taanaan wanti nu dubbannu mana keenya akkuma sisilaa offaadhaan ijaarra taanaan jechuudha. Offaani sanyaanni boqqolloon qirraamamee hafu sagaraa keenya abidduwwaa taanaan guyyaan jira guyyaan abiddaan rukutamu. Guyyicha duras immoo dubbii Waaqayyo salphisuutu jira waan ta'eef yaa obboloota koo dhiigni Yesuus Kiristoosiif dhiigni isaa amantiif abdiif jaalalaan inni gara keenya fidee dhufe akka nu dabarree hojjenne hojii Waaqayyo fiixaan baasne maatii keenya first maatii keenya akka nu teekeerii goonuuf nutti dubbata. Kan akka goonuuf Waaqayyo nu gargaara. Inni lammata Ruut goote of indicatte. Amen. Amen. Amen jedhama. Sheekun barbaachisaa. Maaliif manni haadha kooti
mana bunaati waan ta'eef nan beeka. Warra biyya keenyatti bosonee jedhaman beektu. Bosonee jedhaman makicheessa akka jiru beektu. Mana bunaa beetii yaada koo fuuldura ta'anii caammaa faxaragu waan ta'aniif of hin eeganu namaafis hin eeggatan. Ofiifis gaafa ofitti dubbatan waan jaallatan namaan jedhu namaafis gaafa dubbatan waan jaallatan jedhu. Ofiifis waan gaarii nyaatanu namaafis waan gaarii nawwan. Ruutitti Naa'omiin akka jetteen boqonnaa 3 gaafa jalqabdan dubartittiin kun mana godhachuu qabdi. Kanaaf waan gaarii tokko yaaduuf hin qaba jettee akkas jette. Adaraan tala koo akkas godhette. Kanaafis ati dhiqadhu, dibadhu, uffadhu, wayyaa kees fudhadhu, lafa oobdii sanatti gadi bu'i. Garuu eega namichi nyaatee dhugee booddee malee itti hin mul'atin maal godhette? Dhiqadhu, of eegi, dibadhu. Dubbiin kakuu haaraa akkas jedha. Abboomin inni haaramaa hin jedhe. Akkuma of jaallattutti obboleessa kee jaallatu. Of jaallachuun jecha Oromoo keessatti abaduun of jaallata jedhamu sana miti. Of teekeerii gochuun barbaachisa. Maaliif namni Waaqayyoo of eeguutu irra jira. Personaalitii isaas eeguutu irra jira. Inni daawwate jechuudha. Waan dubbatuuf eeggachuutu irra jira. Waan deemus eeggachuutu irra jira. Maaliif raacitii an barsiisa ture Gooftaa Yesuus Kiristoos. Raacitii Fariisootaarraa of eeggadhaa. Mootummaa Waaqayyoo raacitii fakkaattee waan lama jechuudha. Of eeggachuus hin barbaachisa, ittiinis hojjechuu hin barbaachisa. Kana kan Phaawulos Ximootewoositti dubbatu. Waldaa kiristaanaa nama gaggeessu gaafa filtu nama maatii isaa bulchu ta'uu qaban. Nama jireenya isaa of eeggatu ta'uu qaban. Obboloota tanko ijoollee keenya jalqabnee ijoolleen keenya niitii ta'uu qabdi. Of qabuu qabna. Of qabuu duwwaa miti. Of qulqulleessuu duwwaa miti. Akka jette deemiti miilla isaa jala ciisi. Miilla Gooftaa Yesuus jala ciisuu qabna. Miilla isaa jala kaa'e waan hundumaa. Amen. 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 Achi kaa'e. Kanaaf achi gaafa geesse lafa oobdichaa jiranni, lafa midhaan calleessu jiranni, lafa sammaasiitti galu maasiitti, sagubatu gubachuutti, lafa ungulaalamu jira waan ta'eef gaafa achi geessu qasseedhiiti miilla isaa jala saaqiita achi ciisette. Eenyutu kana kennaaf? Dubartii kakuu, dubartii zarii Abrahaam. Naa'omiitutti dubbata. Amala Waaqayyoo ishee beekti. Amala macaafa Musee beekti. Eenyutti dubbatti? Dubartii Mo'aabitti dubbatti. Akka Mo'aab miti kun. Beetlehem akka sana miti. Akkatti dhuftee abbaa manaa kee mucaafuu argatte sana miti. Akkas taanaan abbaan manaa kee hin du'a. Inni kan Beetlehem jiru garuu addadha. Jetteetu gaafa isheen geggeessitu nagaa. Maaliif Ruut hirkaa nyaatteetti isheen. Ruut hirkaa jaalala fudhatteetti. Ruut teekeerii gooteetti. Waldaani kamma teekeerii gochaanii jirti. Waan isheen gochuu qabdutti nimti. Ruutis dubartii ogeettiidha waan taateef hin nageessi. Eenyuun nageessi? Dubartii mana teessu nageessi. Haa tokko tokko akka jedhan beekan obbo nu waanan keessa oolee. Akkas miti. Kakuutu duukaa jira waan ta'eef. Dubbii Waaqayyootu duukaa jira waan ta'eef. Inni Waaqayyoo dubbate inni Abrahaam keessaan Naa'omiin mul'isaa jira waan ta'eef. Laficha fudhatta taanaan ishees fudhachuu qabdanii. Seerri kana dubbata. 4:10 irratti olaalle akkas jedha. Haadha manaa koo akka taatuuf oolfadheera jedha. Dhuftee keessa galti. Qarmii funaanurraa baateetu abbaa maasichaadha. Abbaa maasii duwwaa miti gashee taate.
hidda gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaa galte. Ilma hin deesse. Ilmi ishee zarii Isseey keessaa akka ta'e, Isseey immoo Daawitiin akka dhalche, Daawit keessaan immoo gooftaan Yesuus Kiristoos akka inni dhalate dubbiin Waaqayyoo hin dubbata. Jaalalli sun fideetu Ruutiin maal keessa galche? Dhiiga Yesuus Kiristoos keessa ishee galche. Ameen. Warra jiraataa keessa galte. Ameen. Dhiigni Yesuus Kiristoos anaaf isiniif bu'aa maalii qaba? Inni tokko bara baraan akka jiraannuuf nu gargaara. Ameen. Maaliif? Kiristoos jiraataadha waan ta'eef dhiiga isaa foon isaa gaafa fudhannu isa keessatti hirmaanneerra waan taaneef nuyi bara baraan jiraanna. Ameen. Regardless of what nurratti haphinee godhuun godhi bara baraan orra jiraatu keessa. Ameen. 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 Waaqayyo jaalala waan ta'eef achi keessa Ameen. Biyya lafaatti immoo maal nuuf godha? Yohaannis duraa 4:8 sa waaqa irratti bara baraan nu jiraachise jenne sa biyya lafaa kana irratti immoo maal arganne? Jaalala keessa sodaan hin jiru. Jaalalli inni iddoo ga'e sodaa gadi baasee hin gata. Sodaan adabatti hidhamee waan jiruuf namni sodaatu jaalalli isaa iddoo hin geenye. Hin sodaatta taanaan deemi cheekii godhadhu. Yoo inni waa barbaade marfee waraanii jechuusa. Garuu inni sirriin isaa akkasii. Jaalalli sodaa hin qabaatu. Maaliif jaalalli sodaa hin qabaatu? Kan hundumaa moo'ee sana keessaa dhufe waan ta'eef. Isa hundumaa moo'eetu dabarsee nuuf kenne waan ta'eef. Isa hundumaa moo'eetu akkuma sila dubbatamu akkas nuun jedhe wanti hundumtuu inni biyya lafaarra jirus inni dhufuuf jiru hundumtuu siif uumame waan ta'eef. Isa siif uumame sana immoo Waaqayyoon galateeffachaa keessa jiran. Yoo namni si dhiibe waan gaariitti si dhiibe waan ta'eef galateeffadhu. Hallelujah. Yoo namni si jibbe waan gaariitu si dhufaa jira waan ta'eef hallelujah. Fardhanaa kaasteef galanni siif haa ta'u. Yoo argatteef galateeffadhu. Yeessota baay'ee hirtaaf waan ta'eef yoo hin qabne immoo Waaqayyoon galateeffadhu fudhachuu jirta waan ta'eef. Ameen. Jaalalli Waaqayyo anaaf isiniif qabu sa sodaa baatee galte. Ameen. Biyya kana keessatti yoo fudhannee ilaalle sodaan nama baay'ee lubbuu isaanii balleesseera. Namni mana keessa taa'e fayyuma depressed ta'e facceessa. Namni mana keessa taa'e depressed ta'e deemee alkoolii dhuga. Namni ofiisaa sodaatee maatii isaa yuffite ofii dhuga. Sodaan waan baay'ee hojjete. Kanaaf ifniif dukkanni maal irraa qabadha dubbii Waaqayyo. Ifni nuuf dhufeera. Gooftaan Yesuus anaaf isiniif dhufeera. Gooftaan Yesuus kennaa isaa nuuf kennee nu gidduu jira. Ameen. Kanaaf maaltu nu sodaachisa ree? Yoo jiraate iyyuu, yoo gumgume iyyuu, yoo hurrise iyyuu, yoo nan jira jedhe iyyuu inni nu wajjin jiru hundumaa caala. Ameen. Obboloota koo jaalalatu caala. Jaalalli nu hidheera kennaa isaa wajjin. DNA keessatti gaafa ilaalanu oho dhiiga walichaa wajjin jira kan ta'e. Ameen. Biyya lafaa irrattis immoo moonee jiran. Ameen. Yaadame fagoon deemina Kanaaniin yaada. Kanaaniin maal godhan? Hin argatan. Hin jibban. Maqaa balleessan. Yeroo kun hundumtuu ta'u nun butaa jira gooftaan. Ituma butu fide uffata lubaan uffachisee qaatti. Eenyutu yaade kan? Maaloo yoon akkas hubadhee jiraadhee hin jedhan. Bara gowwummaa kootti nan gadi. Yeroo diinni chaalenjii fidu guyyaa galataan ala sana qophaa'udha. Maaliif Waaqayyotu darajaa tokko nu ilaale. Waaqayyotu nu ceesisu barbaadeedhaaf kaasa. Maaliif nu warra keeka Waaqayyoodhaan jirru warra yaada Waaqayyoodhaan deddeebine waan Waaqayyo jedheerra hin mittiqnu taanaan waan Waaqayyo jedheerra jirra taanaan yeroo hundumaanaaf isiniif wanta gaarii. Ameen. 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 Akkasii dhugumaan garuu garaa
kee keessa tajaajiltee dhugumaan garuu bu'aa kanaaf sanaaf ituman ta'een Kiristoos fannoo isaa baadheen deema yoo jette wanti hundumtuu siif gaari. Ameen. Ameen. Gaarummaan mul'achuu dhiisuun malata. Baay'een si dhiituun hin maluta. Baay'een Yoosefin boolla keessa buusanii haadhoonsa. Baay'een alagaatti dabarsanii kennani. Mananni deemetti galeetti dubartittiin immoo akkas goote haa ta'uyyuu malee Yoosef duuka Waaqayyo. Ameen. Obboloota koo jaalalli hundumaarra jira. Ameen. Saaqina dabarsuudhaaf si'i kan kaarrabane du'as darbee jiraadhe har'a ga'e faarfannaan si dabalee erga lubbuu kosiif mallatteesse maalan si dhoowwa daree saa'olee boodnatti mirmirsinaan asi duwwaa mararee ati moofteetta mootii gaara golgootaa si beekaa dhangalaafteetta xoofoo koo du'aa lubbuu si fayyada ati moofteetta mootii gaara golgootaa si beekaa dhangalaafteetta xoofoo koo du'a lubbuu si fayyada. Anfayyeera 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 Baafameera aannan jaallatameemi sa'ul jibbameera kan fannoo naasofee diinni qaana'eera galmeen galagaleera amaarrarra'eera. Anfayyeera 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 Biyya nama miti kanani waaqessu saala faallaa miti kana wedduu baasu namni faarfatamu jaallatama malee maqaan kee jajamu yeessoo inni awwaala banee biyya nama miti kanani waaqessu saala faallaa miti kana wedduu baasu namni faarfatamu jaallatama malee maqaan kee jajamu na wala bane atil mawaqayooti masiisa jiraataadha ammadu afannootti abbaaf amanamaadha taate akka nama baarsa ergamoota gattaate ansiifan faarsa baasa lutte akka du'aa kaate ati moggoon qabdu maaltu si morkata leenca Yihuudaako siilas lubbuu kiyya eenyu si falmata situ ergaata fonko yeessoo koo gooftaa koo mootii koo kookite koo yesuus koo gooftaa koo mootii koo kookite koo. Anfayyeera 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 Anfayyeera
namaaf gimiin hammaarratu guutuu bokkaa roobsu hin dheebotu mootii ta'ee garbattiin kakatu garuu si kan dadhabaa jaallatu mirga waaqayyo abbaa kan dhaabbatu lubii dhiigaa lubbuu baraarfatu arrabni hunduu Jechoonni gurgurameef guddummaa kee hin ibsu faarfannaan koo gaarii gatii oolmaa kee hin deebisu natti tolee boqonnaan nagaan fannoo kee jalaa siif kennee eenyummaa koo hundumaa sinaaf caalaa siif kenneera ofirratti hoogganaa koo bulchiinsa koo Yesuusaati. Ijoollee kukkulamee guddummaa kee hin ibsu faarfannaan koo gaarii gatii oolmaa kee hin deebisu.